barattoonni gaafii komii ummata bal'aa karaa nagaadhaan dhiheessuuf hiriira ba'an hammaan argutti okkoraastee jeequmsa uumaatu hin kaasne mootummaan dhaamsa barattoota kanaa qalbiin dhaggeeffate furmaata fiduu malee kana dhiisanii reebuudhaaf hidhuun callisuudhaaf yaaluun balaa biraa afeeruudha jedhan xiinxalaan siyaasaa Itoophiyaa obbo Jawaar Mohammad. Mormiin barataadha akka qaanqee biddaati jechuun mootummaa Abiyyoo kaasee kan akeekkachiisan Jawaar qaanqeen dhaamuudhaaf yoo rukutamtu adda facaatee waan isiin fiddu yaadannoo yeroo dhiyooti qaanqee qeerroo Oromoo adda facaafna jettanii arkuma keessaniin ibidda ofitti hin shidinaa jechuudhaan bilisiginnaan muddamsuu hamtuu keessa galtee waan qabattuu fi dhiiftu wallaaltee jiraachuu Jawaar Mohammad himanii hiriirri qeerroo itti fufee jiraachuus ibsanii jiru. Yuunivarsiitii Waachaamoodha, Yuunivarsiitii University Dirree Dhawaa, University Gaambeellaa, University Madda Walaaboo, University Arsii Mooraa Boqojjii, University Bulee Horaa, University Rift Valley Amboo, University Waraabee, Salaalee University fi akkasuma immoo Yaaballoo dabalatee manneen barnootaa Buraayyuu Wallisoo, Bunnoo Baddallee, Gincii Bishooftuu akkasuma Dongorroo Lixa Wallaggaa fi Kamaal Jaatanii dabalatee bakkoota garagaraatti qeerroo warraaqsa galaanaa ummatatti jijjiiruudhaan sirna saba keenya duguugaa jirutti xumuranii goona jechuudhaan mormiin guddaan ummanni Oromoo gaggeessaa jiru mormi Oromoodhaa muramuu hin qabu kan jedhu jabaatee itti fufee baxaaxina Abiyyoo kaasee jaroo ammaan tana jabaachuun kokkee qabee Abiyyoo kaasee muddamsuu hamtuu keessa galchee jira. Jawaar Mohammad qeerroon Oromoo qaanqee biddaa qabsiisee jira. Qaanqee kana dhaamsinatti ammoo baduuf jirtanii qaanqee qeerroo Oromoo kana karaa nagaatiin akka inni tasgabbaa'u yookaan gaafiin akka deebii argatu gochuu qabdan malee kanarraa kan hafe qeerroo hidhuu fi akkasuma ammoo tumanii qaanqee kana addaan facaafna jechuun ibidda ofitti qabsiisuudha kan jedhanii mootummaa Abiyyi Ahmadiin qeerroon duubatti deebuuf akka hin jirree fi warraaqsi ummataa guddaan guutuu biyyattiitti dhohee jiraachuu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad kan kaasan gaafii ummataa qofa deebisuutu furmaatas jedhanii jiru. Yeroo qeerroon Oromootii fi ummanni Oromoo barattoonni Oromoodha guutuu biyyattii keessatti hiriira guddaa dhoosuudhaan mormaa jiran kanatti ammoo naannolee ollaa Oromiyaa jiran mara keessatti hiriirri guddaan gaggeeffamaa jiraachuun kan himamu mootummaan Abiyyi Ahmad waa'ee kana ammoo miidiyaa gubbatti otoo hin dubbatin barattoonni mana barumsaa gallakkisuudhaan midhaan sassaabuu akka qabanis ajaja kan dabarse kan ammoo ukkaamsuudhaaf jechas gochaa jira jechuun keessa beektoonni himaa jiru. fi qarreen Oromoodhaa mootummaa nama nyaataa ammaan dura Oromoota harkaa fi harma muraa ture kan har'aan tana ammoo ummataa fi harkas muruun walitti diree naannoo Amaaraatti galfachaa jiru kana jabeessanii mormus itti fufanii bakka mara yeroo muddamsiisaa jiran kanatti Oromiyaa bakka hedduttis yeroo ammaan tana yuunivarsiitiiwwan biyyattii gurguddoo keessatti hiriirri jabaan kun akka ittiin fufnee fi guutuu biyyattii keessatti akka hin facaaneef jecha poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyattiidha ummata keenya gubbatti dhukaasaa jiraatan illee qeerroon kanaaf otoo harkan kennin hiriira isaa kan morma muruudhaa gaggeesse Oromoo haa baraarru jechuun waamicha guddaas godhee jira. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha sirna Abiyyi Ahmadiif diinni guddaan Oromiyaa fi ummata Oromooti kan jaan sirnicha akkuma Hayila Sillaasee aangoo giddu galeessatti ammoo xiyyeeffatee biyya bulchuu barbaada sangochuudhaaf ammoo dura Oromiyaa diigee ummata Oromoo addaan qooduun dirqama isaati. Kanaaf fannoo akka daangaa keenya kaaba weeraruuf hayyameef kanaaf ammoo kan Finfinnee Shawaa Oromiyaa keessaa baasuudhaaf master pilaanii haara hojiirra oolchaa kan jiraniif kan jedhan Odaa Tarbiidha. Kanaaf lola jibbinsaa facaasuun Oromoon gosaan akka wal lolu gochuuf yaalanii tokkummaan dhaabbanne roorroo kana yoo qolanne malee Oromiyaan hin haftu kan jaan dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha. Oromoon hundinuu qabsoo keessatti hirmaachuu qaba kan jedhan waraana keessa waliin dhaabbadhaa ummata keessaniif sagalee ta'a karoora diinaa fashaleessuudhaaf waan dandeenyu hunda gochuu qabna Oromiyaa haa baraarru jechuudhaan dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha waamicha ummata Oromootiif dabarsanii jiru. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha waraanni bilisummaa Oromoodha diina Oromiyaa fi ummata Oromoo qolachaa jiraachuu kan himan hawaasni bal'aanis waraanichaa wajjin ta'uudhaan gocha sanyii duguuggaa isa gubbatti raawwataa jiru morma muraa kana tokkummaan kee ofirraa qolachuu qaba waraanni isaatis isa cinaa jira jechuudhaan ergaa jabduu kan dabarsan diinni guddaan sirna Abiyyi Ahmad ammoo Oromiyaa fi
ummata Oromooti. Oromiyaa fi ummanni Oromoodhaa gaafa caban Abiyyi akka barbaadetti buxaaluu danda'a Itoophiyaa takkittii baanu ijaarrate. Kanaaf ammoo Itoophiyaan takkittiin mootummaan Abiyyi Ahmadii fi sirni Haayile Sillaaseedhaa hawwaa turan ummata Oromoo gubbattis hin ijaaramu jechuudhaan waamicha guddaa kan dabarsan. Oromoo kee tokkummaan alaa fi keessaan humna kee cinaa dhaabbadhu, diina kee ofirraa qoladhu, yeroon Oromiyaa baraarus amma jechuudhaan dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbiidhaa waamicha guddaas hawaasa Oromootiif dabarsanii jiru. Nuti barattoonni Yuunivarsiitii Gambeellaa ajjeechaa uummata keenya nagaa cimsinee balaaleffanna ilmaan ishee otoo jirru Oromiyaan diigamuun abjuudha aarsaa barbaachisu kaffallee ilmaan ishee otoo jirru hin garboomtu Oromiyaa walabaa lafeef dhiiga keenyaan ni ijaarra. ilmaan ishee otoo jirru Oromiyaan diigamuun abjuudha aarsaa barbaachisu kaffallee ilmaan ishee otoo jirru hin garboomtu Oromiyaa walabaa lafeef dhiiga keenyaan ni ijaarra.